عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سجلت شيء قريب بس لسه. أكيد جرتنا نجهزني. سجلتي check دفع جا. ما. أوكي. سجلتي يعني يفتيني أمة عمّا. حمزة. سوسة. أوكي نيدا جامع. تاتي يا نام بريدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسي. أهلا سميرة. نجي عمتي في السنو بقى نجي نفطر. نرى لاينا. أرى كوكني خيا. هيدون دعامو. عمل لك كسمة. نوني دعامو. ما ديس نبي أخانوا ما كدعامو. بوم من جنة إذا أقول درا سينون جنة أرانتنا. مالك دران. دعامو إنجو سينجي. أوه رازلا خنا جاو. تبي نامو تكو سكلي نو مجان. حمزة لينشا إسلاما. أوكي. أوكي تفنجرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة بروفايل يجرتير فيدا. حمزة بروفايل يجرتير فته. أوكي. حمزة بروفايل يجرتير أوكي. أوكي أما سجلين تيجي لين رجعتي كوكنا خيال لين جرا قرو دفاع خانة جرا. حمزة كندرا أني تديمتو يركو كابتن أني تديمتو مغرو ديمتو فلقو رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين في كقالي خبر موت جهلة ما أنتي غيسانو ورئيس جل تركنتم. بقى نجى لستر حمزة أنا خبر اللي لدو. ده بقى أني يركب حمزة أنا كوفي دما أني ديمتو يركب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي أني اركتني نقول في تاكا لابا سدي. ثانك يو اديتك الجلسة. حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف بدنا نقول سامي حمزة أنا ما مو كمان بالي هاي تجي تري هاي يجي كتبت يكمل فهمي تبي حمزة ايه واميك أتبر بالي واميك تيار في السجن. ايوه هاي على طول اللي فهمي انا سدير اللي فهمي دقيقة اتكودن انجتي ايه هاي يا دقيقة حمزة يا ما قال هاي يا بغنا يا ميدن كم جرتم uummanni akka onnee jijjiimaa ishee hirkamee galatooma قالتهم بلين خي قالتهم Hamzaan dhufee السلام jira عليكم اجمعنا arraan سلام داس نجنة jetteeni ايه جي بركان دفتين جياتي نيران ديبس نيتو ani hin dhageenye Hamzaa waalaikum هاي salaam ردي warri بي salaamtan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh warri amaloota isa seenaniif illee kunoo salaamtaa waalaikum salaam deebisee jirti waa ta'urra jiraat illee tole Hamzaa fi duraan dursee yeroo kan ta'e aarsaa goote yeroo kan ta'e aarsaan goone dhiisootaaf yeroo ta'e aarsaa goote ibsituu ابشر ايه اكون في ده وجهي خلاص ايه Kan dhufuu beekti beektu akka galatoonni si jechuu barbaadu. ابشر Itti aansuudhaan namni irra guddaan Hamzaa cinaan takka baddeessa dhalatee Hamzaan cinaan immoo galamsoo dhalatee jaan warri kaan Hamzaan lakkii machaan dhalatee jaan Hamzaan eessa dhalatee Hamzaan afaan malee kutaa dhageessa. همزان درداو دلته Koo bakka itti dhalateen dura Hamzaan leenci Islaamaatti beekama. Anuu amma maqaa abbaa eetiin beeku. حمزة عبد Hamzaan الرحمن ka'ee حمزة عبد الرحمن eessa dhalate? Hamzaa مكان Abdurrahman. Bakka abbaan kee ilaalee si baasee jechuudha. Haa Hamzaan eessa dhalate mee adda همزان baddeessaa درداو دلته jedhamu. همزان قاعد دورة مكان همزة قاعد بكم هذا نمون دبا فتا Kun olaal gammaan waan مكان jiru حرامتي Hamzaan galatti rifeensi isaa luucaa waan ta'eef warra galatti yaada. هندينو تكو هندينو قلم سو بدي سايتو أورميا هندينو لفتينو لف مرة بيتي بيته
Okay. Hamzaan eessa dhalatee? Hamzaan Dirree Dhawaatti dhalate jennee jira. Hamzaa warri Dirree Dhawaadhaa irra guddaan isaanii keessaafuu Musliima kan ta'an. Maaliif maqaan isaanii Hamzaadha bahe? Irra guddaa isaanii Hamzaa waan Jeenummaa ta'aniif. kana fedhinnaa jeenummaa kana waan qabaniif hawwanii fi jechuun abbootiin teenyaa fi uummaleen keenya akkas gaa jeenummaa Hamzaa sana akka dhaalluu fi gaa nuu baasanii rabbi sadarkaa saniin gaa nu haa ga'u warra maqaa san gaa ittiin jiraatu nu haa godhu. Maqaan beektaa waa laalanii namaa baasanii beekte nama goota tokko hoggaanii fi dhageen harkan okay ashaabotaa fi gartee maqaalee gartee jajjabaa ciccimaa islaamaa kana gartee akka isaanii baanuu fi nu baasan si galee namu waan jaalatu akka irraa si baasa si galee. Maashaallah. Ilmoota tola. Saniifuu anilleen ilmoota Hamzaan baafadha. Shamarran na heerumtan jala yoo jiraatan ilmoota saniif Hamzaa akka baastira soorriidhaafsa. Itti aantee Hamzaan eessa guddatee amma Hamzaan eessa jira? Isumaa deemoo agarra malee Hamzaa isaa taa'uun agarru. Yoo guddattee Yaa dhugaa ani ijoollummaattiin deemellee Dirdawaarraa illee achi gaa biyya baqaa kana keessallee ture asii karaa Jabuutii jettamoo Yaman jettamoo achi gaa eegas Awurooppaa seene amma biyyuma Awurooppaa keessaan jira gaa. Biyyuma Awurooppaa keessa jirtu maashaallah. Hamzaan yeroo hedduu walalee isaan beekamtaa walaloota niteetis namni hedduu jaalata. Hamzaan walaloota nama iddura laaleetii walaleessuu eegale moo yookiin kannaa isaaf kannamtee xiqqeenyumarraa dandeettii walaloo qabdu. Wallahi ijoollummaatti jechuun nama walaleessu kana dinqisiifachuun ture ni agarta beekee warra nashiidaalee waan adda addaa baasu najjaash kana fa'aa agartee gaafa wanni itti biyyatti gartee iskuulatti dhiyeessu turan gaafa gartee haflaan fa'aan jiru amata dhumarratti gartee madrasaa kanatti akkanatti walaloodhaan waan adda addaatiin dhiyeessan isaan kan ogaa akkana dhiyeessan laaleetiin akkamitti kana dhiyeessan jee ajaa'ibuu ture. Abdurrahmaan Hussein Faawunii fa'aa akkamitti kana godhan jeetiin ajaa'ibu ture. Booda nashiidaalee isaanii tana fa'aa baaseetiin barreessee akkamitti walaloon tun barreeffamti jee osumaan wanni kana jiru waan takka beektaa osuma jaalatutti beektee booda waan san fuuta. Booda ifis yaalii godhee momokkoree maal jee akkasitti hamma rabbi naaf laaffise akka barreessuu eegale. Maashaallah. Hamzaan walaloo hedduu walaleesti. Walaloo hanga ammaa walaleesti keessaa lakkoofsaan ni beektaa? Hanga meeqatti? Wallahi hin beeku. Beektaa walaloon tun beektaa hogguma sii dhuftuu qabdee akka gartee fiilingii waan si dhageemuu jira beekte gizee hundammaa si walaleessitu gizee sii dhuftuu jira. Gizee yaada kee tokko simmeetii keessa seentee ibsachuu feetu akka jira. Hogguusan teessee gartee yeroo garii akkanumatti peejii meeqafaa teessee saawaa xiqqoo keessa barreessitaa yeroo garii yaadee siif hin dhuftu sigalee akkana innaa waan irraa barreessee maal jee hangana jee lakkaa'u qabu garuu ani diles illee hedduu miti walaloon nan barreesse hedduu isii gaa onlaayinii irra ni jirti yuutuubii kana kanarraas kaniin hin kakkaa'inis gaa waraqaaliinis numa jirti ati garuu lakkoofsaan hin beeku. Maashaallah hedduu namatti tola. Hamzaan karaa TikTok akkamitti dhufuu danda'e? Yeroo gabaabduu muraasa keessatti folloora kun dhibbaa ol akkamitti argachuu danda'e? Gaafii sammuu nama hundaa keessa jirtu. Akkamitti karaa TikTok seenuu dandeesse Hamzaa? TikTok kana wallahi hoggaan dura dhaga'u beektaa waan haree takka hoggaa agartee maali wanni kun jettee ilaaltaa ture kaniin laalee hoggaan laaluu nama takka hin agarre. Faranjuma malee bakka nama keenyaa hun agarre seeneetiin firraa bahemaas maqaa akkasuma dhiiseetiin deema. Eeganaa I think amatallee hin gahu baatii waa xiqqoo dura namni tokko naan jedha aboo atisaa namni keenya achumarra ciisaa feesbuuka dhiisee maa tiktoo kanan dhufne naan jedha aboo dhufeetiin nama keenya barbaadee dhabee min jedhan aboo anaatutu wanni si godha jee akkasitti ijoolleen teenya takka fuudhanii maqaa kiyya kana sheersheer godhanii Hamzaa ad godha jennaan innaa achumarraa namni tokko wanni godhe anis achumarraa okay walaloo jee waan adda adda takka dhiyeessuu eegale achumarraan egaa baqa desna jechuu eegalee nama keenyaas wal agaree gartee achumaan dhiyeessuu eegalee eegana ammas inumaa nama keenya qofaa miti nama afaan adda addaa haasa'uu nama beektaa TikTok kun wanni isaa adda godhu addunyaa guutuu yeruma takkatti gartee waliin sigaa innaa haala saniin na hawwatee gaa namnis waan takka waan isa das jee laayikii godhaa deemaa follow godhaa deemaa akkasitti seennee jechuudha TikTok.
Waaw, maashaallah. Hamza viidiyoo nati yeroo duraa TikTok irra gadhiiste maal jaa ture? Akkasuma viisii meeqa argatte yeroo dura gadhiiste TikTok? Lama salaa lama mati viidiyoon dura gadhiise lubbuu too hajoota kana fakkaata. I think obboleessa keenya munshida Ciid Absalam nashidaa isaa ture. Nashidaa isaa tureen isaa I think yeah. Akkasumatti nashidaalee tanumaan wanni irratti gadhiise faan fuudhee achirra kaayoo ture kana wanni jejjee viiyuu isaa yaadadhu gaafa san garuu booda kana hoggaan laalu 10,000 jetti gaafa san gaa viiyuu maybii gaa I don't know dhibba takka faan wanni ta'u hin laallee waan viiyuu gaafa san namni keenya hin jiru jeetumaa keessaa ba'e beete eegana namni keenya itti na deebise malee. Wow, thank you. Hamzaan mee Hamza walaleessa irraa yookiin mushida irraa eenyu akkaan dinqisiifata? Akka Oromoo mushida Oromooti. Wallahi ijoolleen teenya hedduu jira gaa hangafa irraa yoo eegalee raayyaa hedduuta kan jaaladha. Ifi eenyu maqaa isaa Allahumma salli ala Muhammadin Najjaash illee hedduuta kadas najaa Ciid illee ijoolleen teenya hedduudha gaa ijoolleen teenya Ciid Absalaamii fi hedduudha gaa yoo lakkaa'e nashidaaleen beektaa tasiitaat das jettu jira hedduu takka das hin jenne jira gariin ammoo takka das jetti gariin ammoo hedduu ta'ini namni tokko baasee das ijaa hedduudha gaa ammoo maqaa isaanii lakkaawaa oole malee ijoollee teenya hedduu das ni jaa afaan Oromootiin nashidaaleen mabaatu. Hamza akka namni si ilaallanneef dukkana keessa teessaa jechuun jira daawwatte. No wanni dabar mana deemuuf xiqqoon tura jeetiin asuma masjida irraa ba'ee asuma dhaabbadhe beekte bar makiina keessaan taa'u jira ga'aatis na eegu jirta amma asiin diraayivan gaan godhuu atis ni turte jeetumaan malee wanni ifaa kanaatu wannidha oo qoyme hay aboon ifaa akkam amma wayyaadha amma akkam ani wanni qofaan qabsiisee oguu duraati amma ni warri mana wayyaami amma sagaleen ifaan isaa akkami amma xiqqoo wayyaadha. Sorry guys, sorry. Amma kan qabu sagaleen teetuu ni geessifi. Ayyee. Warri koomantii teessan laalaan jirre dhiifama koomantii bikka mallattoo gaafitti erguu ni dandeessanii gaafiin itti aantu Hamzaan haadha manaa ni qabaa yoo qabaate haati manaa isaa eessa jirti jetti. Maaliif nuuf ol hin baasne yoo hin qabaannes hin qabu maaliif nuun hin jenne gaafii alaa dhufti. Lakkiin hin qaba alhamdulillah haadha manaa hin qaba. Haati manaa siyaasa asuma Awurooppaa kana keessa jirti. Egaa ol baasuun dirqama miti gaa. Maashaallah eefa Hamzaan haadha manaa eefa qabaattee Hamzaan akka shari'aa islaamaatti akka walaleessaa dargaggeessa islaamaa tokkotti jaalala akkamitti ibsa jaalala gama nikaatiin gama halaaliin dargaggoonni wal fuudhu kana Hamzaan gorsa maalii kanaaf dargaggoon fuudhiniif? Wallahi jaalalti gaa akkitti ibsamtu karaa hedduudhaani jaalalti yeroo hedduu afaan caalaa hojiidhaan ibsamti yeroo hedduu jaalala hoggaa ja'an namni tokko kabajee waliin haasa'uunu jaalalti jiraachuu qaba namni yoo jaalaltiin jiraanne ilmi namaa kun hundinuu wal dheessaa'u si galee jaalalli hayaatummaan nama kana walitti fiddu guutuunis nama wal beektuuf hin baay'ine taatuuf jaalalaatu bu'uura. Jaalala waanuma rabbiin nama hunda keessa kaa'e. Haraa shari'aa islaamaatiin gaa namni ilmi namaa tokko rabbiin uumee hoggaanii fi dargaggeessa ta'e bultii ijaaruu qabaa. Bultiin ijaaru sun cinaa imaana isaa guutii si galee karaa isa galchitii waa hedduu takka irraa isa qabdii. Namni hedduun yeroo ammaan tanaa garuu bultii isaanii dheeysa beekte hoggaa xiqqoo dargaggummaa kana wanni jee xiqqashoo maarree je'eetiin maarree godhee pilaanaan qaba maarree je'eetii jettee dhiiraa fi dubartiinis bultii sana dheeysan beekte kun immoo karaa haraamii fi kanatti nama achi fageessaa achi dheeysaa rabbi irraa si fageessaa booda immoo deemtee addunyaan tunuun guutamtu beekte umrii ta'e hamma tokko irra jiraata lakkoofsa qabdi yoo beekte ijoollummaa sanitti du'uu dandeessaa takka immoo umriin ta'e rabbi si umrii si dheeressa inni ta'uu dandeessaa booda immoo at some point fuudhanuma feeta ati خران الرجال خران نبي خينا عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج
namni isinirraa waan xiqqoo gartee ittiin bultii san bulfatu qabaate haa fuudhuudha si galee akkas anis sanumaan jaa. Maashaallah. Hundi as jalaa du'aayii si godhu jiran rabbii gaanii beektaa wajjiisinaa tursiisuu kan kana ammaan tuna Galatoma. gaafa gaafii itti aantu dabarraa osoonii fida gaafiin tun osoonii fida. Hamzaan osoonii fi biyya namaa osoonii fi biyyi namaa daash taate hin dhaqu ture. Bikka duwwaa dhaquttaa osoonii fida. Osoonii fi biyyi namaa tun daash taatee hin dhaqu ture. Osoonii fi biiti. Gaafii kanaa yaadeen beekoon. Biyya namni hin jiraanne taate. Osoonii fi bitti namni hin jiraanne taate hin dhaqu ture. Okay. Osoonii fi burushni ilkee afaan qabaate daash jee dubbata ture. Siin jaaladha jee. Egaa galgala ganama afaanis dhufaami. Galgala ganama. Galgala ganama siin jedhamu dhufe. Okay. Osoonii fi hamzaa isaa waggaa 14 agarte daash jettee gorsita ture. Maal jettee gorsita? Obsa qabaadhu. Hamzaa obsa qabaadhu. Wanni hundinuu wal qixxaatti jireenyi wal qixxaataa waan yeroof ta'eef obsa godhadhu. Obsa wanni guddaan hin dhaamuuf afaan jenna. Okay, galatoomne. Osoonii fi harreen afaan qabaatte daash jettee dubbatu. Na fe'achaan oolaa jette kaa. Namechaan olilaa itti ayyee. Osoonii fi daash haraam ta'uu baate hin dhiisu ture. Allahumma salli ala Muhammad. Agoota ni nama dibdiboo. Deebisi. So mana keessa nyaachuun. Laalee soora biraa jee waan achi laalee.